Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Kudhalamaan darbaniin mala qabsoo Cheekoveera Afrikaa yookaan shambal Toomaas Sankaaraan isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatamaa. Kutaa sadaffaa fi xumuraa hambaa jaatanii keenyaadhaan dungoo dukkana keessaa Burkina Faasoo Toomaas Sankaaraa kunootiin. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes. Bulchitoonni Afrikaa lakkoofsaan danuun biyya isaanii dhugaadhaan tajaajiluuf waggoonni 30 fi 40 isaan hanqateem iyyummaa fi gadadoo biyya isaanii yoo dhaalchisan pireezidaanti Toomaas Sankaaraan garuu waggoota 4 keessatti biyya xiqqoo akka laxaxxaba foonii takka cittee Kood Divuwaaritti dhoobamte takka immoo irraas cittee gita bittootaan akka uffata kiraa asii fi achi butamaa turte biyya guddoo fi badhaatuu taasiseera. Akkuma aangoo pireezidaantummaa argateen maqaa koloneeffattoonni baasaniif appaart vooltaa irraaqee Burkina Faasoo kan baaseef Sankaaraan ilma mul'ata Afrikaa fi faajjii dhugaa biyyattii ta'uudhaan maqaan isaa guddatee dhalootaa dhalootatti darbeera. De vengeance en vengeance, l'Afrique est tombée dans la déchéance. Qabeenya biyyaa saamanii boodarra uummanni yookaan ammoo raayyaan ittisa biyyaa masaraadhaa ol seenee bulchitoota Afrikaa yoo morma isaanii qabee gadi baasuu argaa kan guddate Toomaas Sankaaraan gaafa aangoon kennamuuf akka pireezidaantii Laayibeeriyaa Saamu'eel Doo qabsaa'ota biyya isaanii mataa ol qabuudhaaf aarsaa kaffalan istaadiyoomitti walitti qabee mukatti isaanii dheenfinne akka pireezidaantii Yuugaandaa Idi Amiin qondaaltota mootummaa isa duraa fixee reenfa isaanii bishaan ittiin guursifne akka pireezidaantii Zaayir Siseekoom falmattoota bilisummaa biyyattii foon isaanii akka foolloonii irraa ciree akka badu godhee hin ajjeechifne akka koloneel Mangistuu Hayilamaaramiis beektota arbanyootaa fi namoota addunyaa irratti dhaga'amtii guddaa qaban walitti qabee irbaata rasaasaa isaan taasisee boolla tokkottis isaan hin awwaalchifne. Shambal Toomaas Sankaaraan kana qofa osoo hin taane akka bookaasaa kaarees qondaaltota mootummaa mooraan loonii keessatti hidhee dhoqqee loonii keessa isaan gangalchee dhumarratti hin ajjeesifne biyya homaa hin qabne homaa qabaachuun iyyuu haafuuti achi jirtiin ishiiyyuu kan hin beekamne Burkina Faasoo oomisha qamadiitiin badhaase albuudotaa fi oomisha jirbii biyyattii keessatti guddisuun lammiileen biyyattii uffannaa alaa galan akka hin uffanne uffannaa aadaa fi kan biyya isaaniitti oomishaman qofa akka uffatan taasisuu bira darbee Afrikaanonni hunduu oomisha biyya isaanii uffachuu akka qaban gamtaa Afrikaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa kan ture Shambal Toomaas Sankaaraan pireezidaantii dhugaa Burkina Faasootiin karaa tokkoon biyya isaa akka mana dhaabaan badee bultee kaatee diigamtu jabeessee gadhaabee dinagdee ishii cimsuudhaan harka biraatiin ammoo biyya impeeriyaalizimiin mataa ishii gadi cabsee sooshaalizimiidhaan bayyanachiisuun isaaf dirqama turullee dinni bittaa isaanii duraanii Faransaay garuu yeroo sanarraa kaatee Sankaaraa gaaduu jalqabdee yoo Faransaay Sankaaraa gaaduu jalqabduun biyya inni guddisuudhaaf kufaa ka'u keessaas mormiin irratti ka'uu jalqabee mormitoonni kunneen ammoo Sankaaraan akka mormaniif warra Faransaay irraa birriidhaan bitamanidha. Mormiin jalqabaaf Sankaaraa irratti ka'ee mindaan nuufaa dabaluu barsiisotaa yoo ta'u dursee yaada isaanii kan hubate pireezidaanti Sankaaraan barsiisota 1,400 hojii irraa gaggeesse. Barsiisota barattoota kutaa 10 olii barsiisaniif ammoo leenjii guyyaa 10 kennee gara barsiisummaa isaaniitti erge. Ta'us garuu sirna barsiisuu keessatti hanqinni uumamuu hin oolle. Falaasama siyaasaa sooshaalizimiin rakkoo biyyattii fura jechuun ofii fi warra isaan deeggaran qabatee kan ka'e pireezidaanti Sankaaraan sooshaalizimiin namoota addaan qoqqoodee kan wal caalchisoo osoo hin taane guddina waliin ni taasifna jedhe
ijjannoo jabaadhaan impeeriyaalizimii kan mormu Sankaaraan warri falaasama siyaasaa isaa jaalatan hunduu yoo isaa fi hojii isaa deeggaran sirni siyaasaa isaanii impeeriyaalizimii ta'ullee isaan irratti haaloo hin qabatu. ijjannoo siyaasaa koo waliin deemu isaan wajjin hiyyoon hojjedheen biyya koo karaa guddinaa qabsiisa jedhee kan amane Sankaaraan daawwannaa isaa jalqabaatiin gamtaa Sooviyeet durii fi Kiyuubaa daawwachuun muuxannoo isaanii irraa qooddateera. yoo Sankaaraan biyyoota kanneen deemee isaan waliin mari'atu Faransaay immoo caalaatti Sankaaraa gaaduu ishiitti fufte. Sankaaraan daawwannaa isaa irratti osoo ibsa kennaa jiru gaazexeessituun Faransaay tokko Moskoo fi Havaanaa maaliif deemtee jettee Sankaaraa gaafatte. ani gara Moskoo fi Havaanaa kanan deemeef falaasamni siyaasaa keenya waan wal fakkaatuufi gara fuulduraatti biyyoota lameen kunneen waliin bu'uuraalee misoomaa nu biyya keenyaaf hojjannuuf waan nu gargaaran hedduutu jira. kanaaf isaan waliin hojjechuudhaaf murteessineerra. falaasamni siyaasaa koo fi kan isaanis wal fakkaata. isaan dursee lammiilee Burkina Faasoo gargaaruuf hojiiwwan misoomaa biyyattii hojjannuuf nu jabeessuudhaaf namni dhufu yoo jiraate dhaabbannee simannaa. osoo nama dhiyootti nu gargaaru qabaanne maaliif Moskoo hedduu nurraa fagaatu deemna jechuudhaan Sankaaraan deebiseefi waan uummanni isaa jedhu hundumaa kan fudhatu Sankaaraan yeroo mormiin barsiisotaan isa irratti ka'e warra dhiisifatanii galan irratti labsii muddamaa adabbiin yoo ba'u warra labsii da'oo godhatanii uummata miidhan irratti yoo uummanni komii dhiyeeffatu Sankaaraan rakkoo nageenyaa jiru dhiisee dafee murtii atattamaan labsii uummata irraa kaase. De vengeance en vengeance, l'Afrique est tombée dans la déchéance. Fakkeessuu fi akkeessuun isa biratti fudhatamummaa hin qabu. siyaasa keessatti wanti uummata jalaa dhokatu tokkollee waan hin jirreef siyaasni uummata giddu galeessa hin godhanne faayidaa hin qabu jedha. biyya isaa bira darbee gamtaa Afrikaa irratti qondaaltota mootummaa Afrikaan isin biyya keessan salphiftaniittu biyya keessan guddoo xiqqeessitaniittu waggaa hedduu keessatti hojii xiqqoo hojjettaniittu jechuun irra deddeebi'ee dubbachuun kan beekamu Shaambal Toomaas Sankaaraan Piiter Bootaan Faransaay irraa yoo daawwannaaf biyya isaa dhufu kabaja addaa kennuu fi diduun isaa Faransaay ammas mataa gadi qabsiise. Piiter Bootaan Faransaay ishii qulqulluu fi miidhagduu daawwachuudhaaf mirga guutuu qaba. garuu immoo biyya ofii isaaniitiin dhiigaa fi annaan xureessan daawwachuun isaanii caalaatti Afrikaa xureessuuf malee faayidaa biraa tokkollee hin qabu jedhee Piiter teessisee dubbachuun Sankaaraan hangam Faransaay akka jibbu mul'ise. Piiter Bootaan osoo Burkina Faasoo hin galiin dura Afrikaa kibbaa yoo daawwatu akka waaqaatti simatamee ture. Burkina Faasootti garuu dubbii hamaa Shaambal Toomaas Sankaaraatiin mataan isaa akka bofaa rukutame. Sankaaraan kana hundaa dubbatee taa'u Piiters anis akkuma Sankaaraa yaadan qabaa carraan naafaa kennamu jedhee gaafate. namni kun akkuma carraan kennameefiin dubbii dargaggeessaa akkuma akkasaatti yoo fudhatan gaariidha yoo jedhan Sankaaraan ilkaaniin itti kolfaa keessa isaatti immoo itti qummaadaa ture. Tu sont tes frères de sang, tu sont tes frères de sang qui ont versé ton sang, versé ton sang. Sankara, Thomas Sankara, Capitaine Sankara, ce sont tes paramotes Shaambal Toomaas Sankaaraan affeerraa koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam taasiseefiin Finfinnees daawwatee ture. daawwii isaa kanarratti humnoonnii fi gareen Mangistuu Hayilamaariyaam fonqolchuudhaaf deemtan dhiisaatii guddina biyya keessaniitiif hojjedhaa jechuunis ergaa dabarsee ture. Sankaaraan Finfinnee yoo dhufu kennaan guddaan inni Mangistuu Hayilamaariyaamiif fide saddeeqa. saddeeqni sun immoo maraamartoo siyaasaati jedhamee yeroo sanatti hiikni kennameefi. Onkoloolessa 5 bara 1980 dursee oduun ammeen ajjeefamuu pirezidaantii Burkina Faasoo Shaambal Toomaas Sankaaraa kan dhiyeesse televiziyoonii Faransaay. Oduu ammeen kun Burkina Faasoo keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa bifa addaatiin gaggeeffameera.
yaalii fonqolchaa kanaan pirezidaantiin biyyattii kan turan shaambal Toomaas Saankaaraan ajjeefamaniiru jedha. Yeroodhaaf ajjeechaan Saankaaraa dhokatullee booda keessa garuu qaamni alaa fi keessaa waliin ta'uudhaan akka raawwatametu ibsame. Biiroon dhimma nageenyaa Faransaay dhaabbanni basaastummaa Ameerikaa dursaan garee finciltoota Laayibeeriyaa Chaarles Teelar pirezidaantiin Liibiyaa Koloneel Gaadaafiin hiriyaa fi ittaanaasaa kan ture shaambal Bilees Kombaawuree booda ministeera waraanaa biyyattii kan ta'e Gunguureen Saankaaraa ajjeesuudhaaf warra cancala diriirsaa turanidha. Gaazexeessaan qorannoo Faransaay Silvestro Montaanoo ajjeechaa shaambal Toomaas Saankaaraa ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeessee dookumentarii mata dureen isaa Gaaddisa Afrikaa yookaan Afrikaans Shaadoo jedhee ajjeechaa Saankaaraa keessaa warra harka qaban dhiyeessee ture. L'Afrique est tombée, tombée, tombée dans la déchéance. Soif de pouvoir, c'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir. Hey! Chaarles Teelar mana hidhaa Ameerikaanitti teebayee katasaa Laayibeeriyaa keessatti mul'ate. Yeroo sanatti Ameerikaan Saamu'eel Doo aangoorraa kaasuu yookaan immoo ajjeesuu waan barbaadduuf Chaarles Teelar finciltoota garee arbanyootaa akka deeggaruuf Ameerikaan maallaqaa fi meeshaa waraanaa kenniteefii gadhiifte. Chaarles Teelar sanaan booda leenjii loltummaa fudhachuudhaaf gara Liibiyaatti malee Toomaas Saankaaraan Bilees Kombaawuree pirezidaantii Gaambiyaa gaammaa fi kan Chaad waan makonnin waliin Liibiyaa iddoo tokkotti leenjii ajaja olaanaa raayyaa ittisa biyyaa fudhachaa turaniiru. Gareen Saankaaraa ajjeesuudhaaf gurmaa'an kunneen gargaarsa Liibiyaa garmalee barbaadaa turanii. Toomaas Saankaaraa mana hidhaatii baasuudhaan pirezidaantii Appar Vooltaa kan taasisan shaambal Bilees Kombaawuree dabalatee namoonni baay'een Saankaaraatti maallaqaan dugda gatatanii. Karaa hundaanuu adeemsaaf falaasama siyaasaa isaa kan hin fudhanne biyyoonni dhiyaa Saankaaraan hundee sooshaalizimii gamtaa Sooviyetii durii fi Indiyaa Afrikaa keessatti gadhaabuun qabeenya isaan irraa fudhatan uummataaf deebisuun isaaniif sagaduu diduun fonqolcha mootummaa sobaa gaggeessuun ajjeefamuu pirezidaantii Burkina Faasoo shaambal Toomaas Saankaaraadhaaf sababa guddaadha. Zaayirirraa Paatiriis Lumaambaa mootummaan Beeljeemii fi pirezidaantiin Niijer Sisekoo waliin qindoomuudhaan aangoorraa kan gaggeesse dhaabbanni basaastummaa Ameerikaa yookaan CIA'n Toomaas Saankaaraas dhabamsiisuudhaaf murteessa dhumaa dabarse. Bakka turan immoo Chaarles Teelar fa'aa iddoo finciltoonni arbanyoota Laayibeeriyaatti meeshaa waraanaa kuufatan akka kennamuuf Saankaaraan gaafatanii. Chaarles Teelar fa'aa iddoo meeshaa waraanaatti kuufamu qofa osoo hin taane iddoo daldalli bu'a qabeeyyiin garaagaraa Afrikaa fi addunyaatti daldalamuus akka kennamuuf Saankaaraan kadhatanii. Yeroodhaaf garaa kan laafe pirezidaantiin Burkina Faasoo shaambal Toomaas Saankaaraan booda keessa yaada naanneeffachuudhaan biyyi koo biyya meeshaa waraanaatti kuufamtu miti, atattamaan Burkinaa gadhiisaa ba'a jechuudhaan ajaja dabarse. Isaan immoo mootummaa Laayibeeriyaas kan Burkina Faasoos dhabamsiisuudhaaf Burkina Faasoon filannoo dhaabbata basaastummaa Ameerikaa turte. De ce linge sale. Oh. Le linge sale se lave en famille, mais pas dans le sang. Mais pas dans le sang, pas dans le sang. Uummata isaa duulaan hojjechiisuun gamtaadhaan guddisuun kabaja daangaa hin qabne biyyoonni Afrikaa mootummaa isaaniif qaban balleessuun malaammaltummaa mogolee Afrikaa laaffise irratti qabsaa'uun ammas karaa naannawaadhaan sirna gita bittaa Afrikaanonni jala jiran mormuun dhaabbata basaastummaa Ameerikaa fi mootummaa Faransaay qofaa osoo hin taane ollaa isaa Côte d'Ivoire dabalatee biyyoota akka Liibiyaa, Laayibeeriyaa fi kanneen biroorraas suuta suutaan mormiin isa mudachuutti fufe. Kun hundi hojii dhaabbata basaastummaa Ameerikaa fi dhimma nageenyaa Firaansiin gaggeeffamuudha. Hundumaarra immoo waggoota 30 Liibiyaa keessatti mootummaa abbaa irree kan ijaare Alqaazaafiin yookaan koloneel Mohammad Gaadaafiin abbummaadhaan Saankaaraa mormuu eegale. Dhaabbanni basaastummaa Ameerikaas dhimma shaambal Toomaas Saankaaraa kana dabarsee Chaarles Teelarii fi
Muhammad Gaadaafiidhaaf kenne. Ameerikaadhaaf faayidaan buusa taanaan dhimma keenya jechuun kan beekaman mootummoonni Ameerikaa Sankara ajjeesuuf cancalli jabaan harkifamee incinni ni diriirfame. Dhaabbata basaastummaa Ameerikaas haa ta'u Alqaazaafiin Charles Taylor haa ta'u humni nageenyaa Faransaawota gareen deeggarsaa Koot Diivaarii fi Laayiberiyaa hundi Burkina Faasoo irraa nama ajjeechaa pirezidaantii Burkina Faasoo Shambal Toomaas Sankaraa raawwatu argachuuf hedduu ni faajjine. Hiriyaasaa dhumaa fi ittaanaasaa Shambal Bilees Kombaawureen dursee anatu raawwata jedhe. Ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa fi nama lammaffaa Burkina Faasoo kan ture Shambal Bilees Kombaawuree fi Shambal Toomaas Sankaraan fincaanii fi bultii qofaaf adda ba'u jedhamee osoo isaanitti naaffamu Kombaawureen Sankaraa ajjeesuuf warra shiraa fi gumaaf waadaa galee. Yoo mootummaan Parvooltaa Toomaas Sankaraa hidhee loltoota biyyattii qindeessee mootummaa Parvooltaa koffisuudhaan Sankaraa mana hidhaatii baasee aangoo pirezidaantummaa kan kenneef Kombaawureen hiriyaa bira darbanii maatii walii kan ta'an Sankaraa ajjeesuuf of qopheesse. Jaalalli, hiriyummaan, firummaan hundi aangoo gadi jechuun Kombaawuree Sankaraa irratti kakaasaa kan turan shirtoonni kunneen dhumarratti ati kan dogoggorte gaafa ofii mootummaa Parvooltaa kuffiftee aangoo Sankaraaf kennite jechuudhaan lapheen isaa salphumatti akka gaadu taasisanii amma dubbii walii galameera. Wanta fi jiraate gara ajjeechaa Sankaraatti ce'uudha. Kanaaf immoo walga'iin atattamaa Mooritaaniyaatti ni waamame. Finciltoonni Laayiberiyaa Chaarlesii fi Piriins pirezidaantiin Laayiberiyaa bakka bu'aan koloneel Muhammad Gaadaafi Bilees Kombaawuree fi booda ministeera raayyaa ittisa biyyaa Burkina Faasoo kan ture Gunguureen fa'aa wal ga'aniiru. Akka gargaaraan Charles Taylor Jeneraal Moomoon himetti erga shirtoonni kunneen wal ga'anii booda marratti faranjiin tokko dhufee walga'ii seene taa'e. Faranjiin dhufe kun mootummaan Faransaayii fi Ameerikaa karaa hundumaanuu Sankaraa yoo ajjeefame mootummaa Kombaawureen hundeeffamuu fi uummata Burkina Faasoo deeggaruuf fedhii guddaa akka qaban Kombaawureef ni mirkaneesse. Dhimma kana hundumaa immoo abbummaadhaan kan hordofan imbaasota Ameerikaa fi Faransaay kanneen Burkina Faasoo gaaduuguu keessa jiran yoo ta'u Kombaawureen achuma taa'ee Gungureen komaandoowwan fincila mootummaa kaasan akka qindeessu hojii manaa kenneefi. Charles Tayloris komaandoowwan fonqolcha mootummaa Sankaraa irratti raawwatan dabalataan erguudhaaf waadaa ni gale. Yoo shirri amma kanaa shiramu pirezidaantiin Burkina Faasoo Shambal Toomaas Sankaraan quba hin qabu. Ogaaduuguudhaa biyya isaatiif olii gadi jedha. Garuu immoo namoonni nageenya biyyattii keessa hojjetan shakkiin guddaan keessa isaaniitti uumameera. Fonqolchi mootummaa Sankaraa irratti akka gaggeeffamuuf inumaayyuu ministeerri nageenyaa biyyattii Irnuustuu Diraawugoo akka jedhanitti Bilees Kombaawureen Sankaraa fonqolchuuf akka of qopheessaa jiru shakkinee turreerra. Suutuma suutaan jijjiiramaa kan deeme Kombaawureen mormiin barsiisotaa darbee daballi mindaa wal qabatee ka'aa ture akka uumamuuf dhoksaadhaan haala mijeessa. Kun hundi gaaf raawwatu Toomaas Sankaraatti himnaan Sankaraan tasuma Kombaawureen kana hin godhu jechuudhaan dhaabbata basaastummaa biyyattiirraa odeeffannicha fudhachuu dide jedhan Diraawugoon. Kombaawureen irra deddeebi'ee mana hidhaa akka galuu qabu Sankaraatti himameera. Inni garuu hiriyummaan Kombaawuree waliin qabu hin balleessu. Irbuu waliin qabnus hin nyaadhu. Inni irbuusaa adabsu malee jechuudhaan nadideen yaada Diraawugoon ajjeefamuu pirezidaantii Burkina Faasoo Shambal Toomaas Sankaraa booda kennaniidha. Ana qofaas miti. Gareen raayyaa ittisa biyyaa biyyattii komaandoowwan biyyattii mootummaa fonqolchuudhaaf of qopheessaa jiru jedhamee Sankaraatti himamullee inni garuu biyyaaf hojjechuu yoo nama ajjeechisee anis ajjeefamuuf qophiidha jechuudhaan deebisee. Mana Toomaas Sankaraa eenyuyyuu ajjeesuu ni danda'a. Garuu immoo mul'ataa fi kaayyoon dhugaan biyya koo fi dhala namaa addunyaa kanaaf kaa'ee nama ajjeesuu hin danda'u jedhee. De ce linge sale. Le linge sale se lave en famille, mais pas dans le sang. Mais pas dans le sang, pas dans le sang.
onkoloolessa 5 bara 1980 halkan osoo hojii isaa xumuree gara manaa hin galiin dura sankaaraan koompaawuree waliin haala walitti dhufeenya Burkina Faasoon biyyoota biraa waliin qabdu irratti waliin mari'achaa erga turanii koompaawureen akka nama galuu yoo gadi ba'u komaandoowwan koompaawuree fi Charles Taylor qopheessan akka bokkaa sankaaraatti roobanii yoo kana ana barbaadu jedhee sankaaraan teessoo isaarraa akka ka'ee dhaabbatee gargaaraan isaa Traoreen dubbatee ture. sana booda dhukaasni ni baname osoo xiqqoo hin turiin bilees koompaawureen ol seenuudhaan pirezidaantii Burkina Faasoo Shaambal Toomaas Sankaaraatti dhukaasee battalumatti ajjeese. Koompaawureen Sankaaraa rukutuu komaandoowwan Chaarlsii fi koompaawuree masaraatti ol nam'uudhaan eegdota isaanii hundumaa achumatti fixanii. Koompaawureen Sankaaraa dabalatee eegdota isaa 13 masaraa keessaa ficcisiisuun ammaan booda pirezidaantiin Burkina Faasoo ana jedhee eegdota isaa keessaa kan hafe Traoree qofaadha. Traoree yoo namni kun hunduudhumaan osoo hin rukutamiin akka nama rukutamee du'ee kufee hafuun gocha ta'aa ture hundumaa daawwachuuf carraa argateera. Koompaawureen fiigee ol seenuu Sankaaraan dhaabbatee jira. Koompaawureen ittiin qiyyaafatiin dura akka tina ajjeeftu natti manii turanii kanan ani eegaa ture guyyaa tina ajjeeftu qofaadha. Kanaaf baga milkoofte amma waan feetina gochuu dandeessaan jechadhuma pirezidaantii Burkina Faasoo Shaambal Toomaas Koompaawureeti jedhe Traoreen waggoota 27 bilees koompaawureen aangoorra ture dhokannaan kan dabarsi Traoreen waggaa 28ffaa Sankaaraan itti ajjeefame booda du'a awwaala isaatii deemee boo'ichaan dubbate. Waan guyyaa sanaa yoo yaadadhu dhala namaa addunyaa kanarra jiru hin jibbaa. Keessattuu immoo hiriyaa dhugaa keessa soba jedhee kammaafuu abbaan fedhee ana ajjeesuu ni danda'a. Garuu immoo dhugaa fi kaayyoo guddaan ani dhala namaaf kaayee ajjeesuun hin danda'amuun jechadhumaa Shaambal Toomaas Sankaaraati jedhe Traoreen. Oduun ajjeefamuu Sankaaraa televiziyoonii Burkina Faasootiin osoo hin taane televiziyoonii Faransaay irraa kan dhaga'an uummanni Burkina Faasoo abbaa fi haadha qofa osoo hin taane biyya keenya dhabne jechuudhaan xiqqaa hanga guddaatti baddaadhaa hanga gammoojjiitti duguuggatanii boo'aniiruu fi osoo namuu isaanii hin ajajiin dhugaa fi kaayyoo pirezidaantii isaaniitiif hiqqifatanii boo'anii. Koompaawureen ajjeefamuu Sankaaraa dhoksuun eegdota isaa hunda awwaalchisee Sankaaraan akkuma tasaa kufee ofumaan du'ee eegdotni isaa hunduu ni badanii inumaayyuu isaanumaan shakka jedhee ibsa kenne. Hundumarrayyuu natu miidhamee kanaan hiriyaa koo fi pirezidaantii koo dhugaa dhabe jechuun koompaawureen imimmaan sobaa buusee ofii ajjeesuu isaa waggaa 27f dhokatullee booda garuu dhugaan karaa Traoree ba'e. Kan biraallee hafuuti pirezidaantiin dhugaa Burkina Faasoo wabiin dimokiraasii fi mirga dhala namaa Sankaaraan iddoo isa madaalutti illee hin awwaalamne inumaayyuu iddoon itti awwaalamillee dhoksaa ture. Suuraawwan Sankaaraa guutuu biyyattii guutan achi buutee Sankaaraa himuu didanii namni kamuu waa'ee Sankaaraa gaafachuuf mirga tokkollee ni dhabe. Mirgi jaalattoonni isaa qaban galanii mana isaaniitti pirezidaantii isaanii dhugaatiif boo'u qofa ta'e. Goonni dhugaa Burkina Faasoo dargaggeessi kaatees nyaatees hin qofne Afrikaa akkasiin ajjeefame. Erga gaafa Sankaaraa ajjeeseetii warra Sankaaraa kan hin ijjanne koompaawureen harka dhiigaan waggoota 27f Burkina Faasoo bulche. Abbaan Sankaaraa guyyaa tokko akkas jechuun miidiyaa biyyattii irratti dubbatanii du'anii. Koompaawureen waan lama balleesse. Tokkoon yoo fi mucaa koo ajjeese maal qaba yoo dhufee gumaa kennee anis boo'ee waaqatti dhiisaa. Lammeessoon ammoo maal yoo nama mucaa koo ajjeese natti himee boo'een itti dhiisa jechuun waggoota 5 booda akka haaraatti uummata Burkina Faasoo boochisanii. Koompaawureen Sankaaraa ajjeesullee goota kanaaf sirbameera. Gaazexeessitoonni biyya isaa ajjeesisanillee osoo nafiin seenaa isaa barreessaniiru. Dookumentariiwwan gurguddoo akkaataa ajjechaa isaa irrattis qopheessuudhaan fakkeenyummaa fi gootummaa pirezidaantii duraanii Burkina Faasoo dhalootaaf dabarsaniiru. Koompaawureen akkuma aangoo qabateen Ameerikaa fi Faransaay irraa beekamtii ni argate. Lafti uummataa Sankaaraan isaan irraa guuree uummataaf deebisee hunduu uummatarraa ni fudhatamanii. Kaayyoon Sankaaraa hundi deebi'ee fashalaa'ee karoorri isaas galmaan qate. Malli qabsoo pirezidaantii duraanii Burkina Faasoo Shaambal Toomaas Sankaaraa hambaa 60 obeessiin isiniif dhiyeessaa turres asumatti xumurameera. Horaa bulaa.
Ce sont tes frères de sang. Ce sont tes frères de sang qui ont versé ton sang, versé ton sang. Sankara, Thomas Sankara, Capitaine Sankara, ce sont tes